the science of biology kan jedhu laala unit 1 biology kutaa 11ffaa unit 1 part 1 jechaadha. Kanaaf ummata muraatti video kana na wajjin barumsa kana daawwadhaan siniin jedha. Video kana immoo like tuun godhin daawwatina hundumti keessanuu like godha. Maaliif barattoota baay'ee qabna. Saba kana kan dubbatu sabni kun afaan kana kan dubbatu barattoonni afaan kana dubbatan baay'ee jiru waan ta'aniidhaaf barattoota kana bira akka nuuf godhaaf immoo like nu godha, share nu godha. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuudhaan maatii ta'an siniin jedha. Kanaaf chaanaalii kana nuuf guddisa, chaanaalii guddachuu qabuutidha. Kanaaf the methods of science kan jedhu walii jira ilaalla yookiin tooftaa saayinsii kan jedhudha jechaadha. Scientists investigate natural events to try to find out exactly why and how they happen jedha. Scientistoonni jechuudha natural eventiin tokko gaafa uumamu akkamitti uumame, maaliif uumame jedhu jechaadha. Natural eventii kana maaliif akkasumas akkamitti akka uumame qoratu. So kanaaf gaafa wanti tokko uumamu jechuudha. Wanti uumame sun maaliif uumame akkasumas akkamitti uumame kan jedhu qoratu jechaadha scientistoonni. To arrive at an answer they need conclusive evidence that a certain factor cause the event. Kanaaf immoo gara deebisaatti yeroo dhufan jechuudha. Maaliif jedhanii erga gaaffii gaafatanii maaliif yookiin maaliif akkasumas akkamittiin jedhanii erga gaaffii sana gaafatanii booddee kaawuzii sana yookiin sababa isaa adda baasanii jechuudha. Sababa isaa sana adda baasuudhaaf evidence yookiin ragaa qabatamaa isaan barbaachisa jechaadha. Ragaa irratti hundaa'anittidha kan isaan adda baasan jechuudha rakkoo sana. Very often this kind of evidence can only be obtained by carrying out experiments. Kanaaf jechuudha evidenceonni yookiin ragaawwan akka kanaa jechuudha yeroo hundaa kan isaan ittiin argamuu danda'an jechuudha experimentiidhaan yookiin yaaliidhaan dachaan kan isaan argamuu danda'an. Kanaaf egaa unity yookiin topikii kana keessatti experimentiin akkamitti uumama yookiin rakkoowwan adda addaatiif falli akkamitti barbaadamaa kan jiru bal'inaan ni ilaallachaadha. Isa keessaa fakkeenyaaf what is the science of biology kan jedhu jira. Biology is the science of life and the living organisms jedha jechaadha. Kana irra deddeebinee kilaasii adda addaa keessatti ilaalaa jirra. Biologiin wantoota lubbuudhaaf akkasumas lubbuu wajjin wal qabatan kan qoratudha jechaadha. You know in earlier grade studies that an organism is living made from one cell or many cells jedha. Kanaaf egaa organismii jechuun yookiin lubbu qabeeyyii xiqqoon kun wanta lubbuu qabu kun seelii tokkorraa yookiin waan seeliirraa yookiin seelii baay'eerraa uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf warri seelii tokkorraa uumaman fakkeenya wanta akka baakteeriyaa fi unicellular argee fakkeenya kan warra manii seelirraa immoo animal, plants and most fungi ilaalleeti jirra jechuudha. Kanaaf isaan kun kana fakkaata jechuudha. When we think of biologists, we often have quite a narrow view of what they do. But just as all chemists don't wear white coats, all biologists don't look down microscopes in laboratories. Yeroo baay'ee biologistii yeroo jedhamu jechaadha. Yaada sammuu namaa keessatti dhufu wanti isaan hojjetan biologistiin waan muraasa waan hojjetu fakkaata. Garuu keemistiin baay'een uffata adii uffatee yookiin kootii gaawonii adii uffatee jechaadha. Kan yeroo hundumaa taa'u osoo hin taane miti jechaadha. Biologiinis yookiin biologistiinis maayikirooskooppii qofarra taa'ee biiroo keessa yookiin laaboraatoorii keessa qofa kan taa'u miti jechaadha. Here are just a few of the areas of biological study. Kanaaf iddoo baay'ee hojjetu jechuudha. Some biologists become astrobiologists. Biologistoonni baay'een astrobiologistidha. This biologist engage in all kinds of research to try to find evidence of life on other planets in our solar system and in galaxies elsewhere in the university. Egaan astrobiologistii kanneen jennu kun ga'een hojii isaanii jechaadha.
researchii gosa kamiiniyyuu kan qoratan akkasumas pilaaneetota biraarraa wantoonni lubbuu qaban jiru moo hin jiran jedhanii kan adda baasanidha jechaadha. Kanaaf astirooboolojistoonni kun pilaaneetota biraarraa wanta lubbuu qabu yookiin lubbuu qabeeyyiin biroon akka jiraatan illee kan isaan itti qoratanidha. Yuunivarsiitii irraa jechuudha. Yuunivarsiitii irraa soolaar siistemii sirna gaalaksii irraa jechaadha. Kanneen biroon immoo other biologists take part in biomedical research. These biologists help in many areas, including the development of new drugs and vaccines. Biomedical kan jedhan kun immoo bio jechuun egaa waa'ee lubbuuti, medical jechuun immoo medicine irraa kan dhufedha. Warri kun immoo iddoo baay'eettidha kan isaan hojjetanu. Fakkeenyaaf qorichoota adda addaa akkasumas talaalliiwwan adda addaa develop gochuudha jechaadha. Qorichoota haaraa akkasumas talaalliiwwan haaraa adda addaa kan hojjetanudha jechaadha. Akkasumas they also study the ways in which diseases develop to gain a better understanding of them so that cures can be found. Akkasumas jechaadha dhibeewwan adda addaa akkamittiin akka isaan uumaman erga understand godhanii adda baasanii booddee jechaadha qorichoota kana barbaadu jechaadha. Kanaaf egaa jechi biology jedhu gabaabamatti kun argachuu dandeessu. The word biology is derived from two Greek words jedha. Bio meaning isa life kan jedhudha yookiin jireenya jechuudha yookiin lubbuu jechuudha gabaabamatti. Logos meaning isa study yookiin qorachuu jechuudha. Kanaaf hiikni biology isaa walii gala. Biology jechuun study of life waa'ee lubbuu qabeeyyii fi microorganismoota adda addaa waa'ee wanta lubbuu qabu jechuudha gabaabamatti kan inni qoratu. Kanneen biroon immoo jechaadha microbiologist kanneen jedhamanis ni jiraatu jechuudha. Microbiologist kanneen jedhan kun micro jechaan egaa microorganismoota kan jedhu fa'aa yookiin wantoota xixiqqoo lubbuu qaban akka ta'e beekamaadha. The biologists study how microorganisms of all kinds functions. Egaan dalagaa microorganismoota qoratu jechaadha. Microbiologistoonni dalagaa microorganismoota kan qoratanidha. Some microorganisms cause diseases and understanding how they work makes a treatment more likely. Egaan microorganismoonni tokko muraasni jechuudha dhibee kan namarraan geessan yookiin diseasii dhukkuba kan namarraan ga'an ni jiraatu jechaadha. Egaan microorganismoonni kun warra akkamii akka ta'e understand akkasumas dhukkubni sun dhukkuba kam akka ta'e erga understand godhanii erga hubatanii booddee isaafis qorichoota barbaadu yookiin treatmentii laatu jechaadha. Akka hubannoo gadi fageenyaan erga godhatanii booddee jechaadha waa'ee microorganismii sanaa dawaa adda addaa barbaadu jechaadha. Many microbiologists are studying the human immunodeficiency virus or HIV/AIDS to get a better understanding of how AIDS develops and how it can be treated. Microbiologistoonni kanneen biroon immoo jechaadha human immunodeficiency virus yookiin HIV kan jedhamu kana hubachuudhaaf yookiin dhukkubachuu mataa isaa hubachuudhaaf akka kam akka ta'e akkamittiin akka inni develop akkamittiin akka inni guddataa jiru yookiin dhala namaarraa akkamittiin miidhaa akkamii akka inni geggeessisu edda develop isaa hubatanii booddee jechaadha guddataa erga hubatanii treat gochuudhaaf yookiin to'achuudhaaf jechaadha. Fala kanneen barbaadanidha jechaadha. Kan biraan immoo paleobiology kan jedhamu ilaala jechaadha. Paleobiology is a fascinating area of study to many people. Egaan paleobiology kan jedhamu kunis isa keessa kan jirudha. Paleobiologist jedhama jechaadha. Paleobiologyin saayinsii sanadha. Paleobiologistiin immoo saayintistiidha jechaadha. Egaan paleobiologyin kun jechaadha paleontology kan jedhu irraa kan dhufe. Paleontology sun immoo waa'ee lafee yookiin fossil waa'ee fossiliitii kan inni qoratu jechaadha. Paleobiologists try to find out more about the way in which life began on Earth and how it has evolved from simple life forms into more complex ones. Paleobiologistoonni kun jechaadha jireenyi dhala namaa lafa kanarratti akkamittiin akka jalqabe yookiin yeroo kam akka jalqabe kan ta'e kam adda kan qoratanidha jechaadha.
they use evidence from fossils and from studies of the chemistry of ancient rocks to make an estimate of when and how new life forms appeared on the planet. Egaan experimentii adda addaa yookiin evidensiidhaan ragaa qabatamaa lafeen jechaadha. Wayii lafee irratti qoratanii jireenyi dhala namaa plaanetii dachee kanarratti yoom jalqabame kan jedhu qoratu jechaadha paleobiologistoonni kuni. Many different biologists are involved in human genome project. This enormous project has produced the first ever map of the 46 chromosomes found in human cells. Egaan dhala namaa keessatti jechaadha kromosoomii 46 jira. Kun biolojii kutaa 10 irraa akkuma baratan jechaadha. 23 haadharraa 23 abbaarraa kan fudhatamudha jechaadha. Kanaaf kana kan qoratu immoo maalidha jechaadha. Biologistooti kan biran kan kana qoratanus ni jiraatu jechaadha. Kanaaf gabaabaadhumatti kana fakkaata. Biologistoonni nuti kan nuti beeknus jirra jechaadha. Fakkeenyaaf kan nuti itti barree hawaasuma ta'an jechuun kan jireenya isaanii beeknu jechaadha. Fakkeenyaaf dooktarii ilaaluu dandeenya, dentist, veterinary. Doktariin gosuma biolojii keessa kanneen jiranidha. Dentistiin immoo dhukkuba ilkaanii kanneen yaaladha. Veterinariin jira. Veterinariin kun horii yookiin saawwan kan warreen yaalan jechaadha. Dooktarii horii jechuudha warri kuni. Sarjeensiin jira, narsiin jira, gosa baay'eetu jira jechaadha. Asirraa akkuma argitanii biologistoota baay'ee jira jechaadha. Kan nuti beeknu baay'eetu jira. Kanaaf kun hundumti isaaniiyyuu biologistootadha. Kanaaf gabaabaadhumatti maal jechuudha jechaadha. Biologistoonni callisanii microscope irra kan ta'an laboratorii keessa kanneen ta'an qofaa miti. Hojiin biologistoota baay'eedha jechuudha jechaadha kan inni kana fide. Kanaaf inni kan biraan what is science? Kan nuti ilaallu kan biraan waa'ee saayinsii jechaadha. The word science comes from the Latin word scientia. Jechi saayinsii jedhu kun jechaadha. Yeroo jalqabaatiif jecha Laatiin irraa scientia kan jedhu irraa dhufe jechaadha. Which means knowledge. Hiikaan scientia kun immoo knowledge yookiin beekumsa jechuu akka ta'edha kan nuti himu jechaadha. But science isn't just about having knowledge. Science is a unique system of acquiring knowledge based on the scientific method. Egaan scientific saayinsiin kun jechaadha qofaa isaatiin knowledge ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu maaloodha scientific method irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Karaa nuti ittiin beekumsa argannudha jechaadha. Karaa nuti ittiin beekumsa argannu nuuf ta'uu danda'a jechaadha. This science is sometimes called experimental science. Science kunis yeroo hundaa yeroo maqaan isaa kan biraan jechaadha. Experimental science jedhameetiin waamama because it depends very heavily on experimentation to obtain the information. Yeroo hundumaa wanti irratti hundaa'u experimentation jechaadha. Yaalii irratti hundaa'a jechaadha. Wanta tokko yaallee ija keenyaan argine jechaadha. Kan nuti ittiin hojjechuu dandeenyu sanadha jechaadha. This is different from applied science. Kun immoo applied science irraa adda addummaa qaba in which scientific research is used to meet certain human needs. However, it is often difficult to separate. Egaan applied science kun maal jechuudha? Research hojjetame sana scientific research hojjetame sana jechaadha. Wanta akka dhala namaatti fayyadamuuf miit gochuudha jechaadha. Akka dhala namaatti fayyadamuuf jechaadha yookiin faayidaa dhala namaatiif barbaachisu irra oolchu jechaadha applied science. Kanaaf yeroo baay'ee applied science dhaa fi scientific method yookiin experimental science kana adda adda baasuun yeroo itti ulfaatu jira jechaadha. Ulfaata jechaadha. Science is an ongoing effort to find new information and the principles which can increase human knowledge and understanding. Science kun jechaadha new information sammuu dhala namaa yookiin beekumsa dhala namaa guddisuudhaaf yookiin
understanding kan inni ittiin guunnudha jechaadha. Dandeettii dhala namaa kan inni itti increase godhu yookiin kan inni ittiin guddisudha jechaadha. In their research, scientists collect evidence that supports or disprove a particular suggestion, explanation of natural phenomena irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Saayintistoonni jechaadha. Natural saayintistoonni jechaadha. Evidence collect godhu yookiin ragaa walitti qabatu jechaadha. Natural phenomena kanarratti hundaa'anii jechaadha. Yaadii tokko yommuu jiraatu yaada sana dhugaa miti kan jedhuudhaaf jechaadha. Collect godhu jechuudha. Evidence yookiin ragaa walitti qabatu jechaadha. Ragaan sun sirrii yoo ta'e support godhu yookiin deeggaru, miti yoo ta'e disprove godhu yookiin hin kuffisu jechaadha. Inni kun kana fakkaata. Egaan saayinsii keessatti wanti nuti beekuutii qabnu jechaadha. Maal jedha? One important idea in science is that any suggestion, explanation of a phenomena should be capable of being proved wrong. Yaanni tokko jechaadha. Yaanni nuti beeknu kanan dura beeknu jechaadha. Saayinsii itti gargaaramuudhaan proved yommuu godhamu wrongii ta'uu danda'a jechaadha. Yookiin dhugaa ta'uu danda'a yookiin wrongii ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf if there is no way of proving it wrong, how can other people accept that it's correct? Kanaaf jechaadha. Phenomenaan sana jechuudha yookiin yaadawwan achi keessa jiraatan sana jechaadha. Prove goone soba correct ta'uu yoo baate jechaadha. Uummanni fudhachuu hin danda'u waan ta'eedhaaf prove gochuun hin dirqamadha jechaadha. This is what distinguishes science from religious belief. Kanaaf jechaadha. Yaanni kun proving godhamu taanaan hin tuqamu taanaan yaadeen irratti geggeeffame adda bahu dhugaa ta'uunsaaf soba ta'uunsaa hin tuqamu taanaan jechaadha. Yaada amantii akka yaada amantii ta'a jechaadha. Yaada amantii sirriidha yookiin sirrii miti jennee qorannoo irratti geggeeffamuu hin danda'amu. Sababni isaa yaada amantii waan ta'eef jechaadha. Kanaaf saayinsiin garuu wanta tokko jechuudha explain gochuu danda'a jechaadha. Researchiin irratti hojjetamee experimentiin adda addaa irratti geggeeffamee jechaadha prove godhamuu danda'a. Proviin sun dogoggora yookiin wrongii taataanaan disable ta'a yookiin reject godhama jechaadha. Kun kana fakkaata jechaadha. Keyword keessa kan jiran kan scientific method, the process by which scientists approach their work. Scientific method kuni karaa ittiin scientistoonni hojii isaanii approach godhan yookiin ittiin hojjetan jechaadha. Experimental science, the use of experiments to obtain information. Experimental science kun immoo jechaadha experimentiitti gargaaramuudhaan odeeffannoo kan ittiin dabarsinu jechaadha. Applied science, the use of scientific research to meet certain human needs. Applied science kun immoo researchiin hojjetamee jira. Researchii hojjetame sana jechaadha. Fedhii uummataa kan ittiin guutanudha jechaadha. Itti guutuudhaaf kan itti fayyadamnu jechaadha. Kanaaf viidiyoon keenya guyyaarraa asumatti dhaabbatna yeroo ittaanu maal ilaallaa jechaadha. Scientific, what is the scientific method kan jedhu bal'inaatiin ni ilaallaa jechaadha. Kanaaf channel keenya kana please hiriyoota keessaniif share godhaa. Warra mammaat subscribe goone immoo subscribe gochuun maatiidha. Guddachuu qabna jechaadha. Akkuma saba keenya akkuma afaan keenyaatti channelin keenya guddachuu qaba. Saba guddaadha, nuti saba bal'aadha. Kanaaf miidiyaa guddaa qabaachuu qabna jechaadha. Kanaaf barnoonni keenya guyyaarraa kana fakkaata. Yeroo dhufu amma walitti deebinutti nagaadhaan naa tura. Sinan jaalladha, sinan kabajaa. Bye bye.